Mo'attoota Awurooppaa kaleessa dorgommeeti kan inni jiru. Dorgommiin kun tapha ajaa'ibaa kanarratti mul'atee fi Tottenham 2-0dhaan dursaan daqiiqaa 85ffaatti maluuf danda'eet kan ture. Ta'u malee shaampiyooniin Awurooppaa Paris Saint-Germain duubaa ka'uudhaan peenaalitiidhaan xumurarratti injifatee waancaa 5ffaa bara kana fudhateet kan jiru. Paris Saint-Germainiif Tottenham morkii taasisan kanaan gaa Tottenham daqiiqaa 39ffaa irratti Miikii Van de Ven goolii galcheen dursa kan qabatee ture. Kanaanis 1-0dhaan Tottenham dursaa boqonnaa ba'e. Daqiiqaa 48ffaa irratti ammoo Cristiano Romeroon kaleessa dursaa taphattootaa kilabichaa yeroo jalqabaatiif ta'ee seenee goolii galchuudhaan 2-0dhaan dursaan daqiiqaa 85ffaa irratti dursaat kan isaan turani. Haa ta'u malee Paris Saint-Germain daqiiqaa 85ffaa irratti Lee Kang-in goolii galcheen 2-1 dhiphisee Goncalo Ramos ammoo daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa 4ffaa irratti goolii Paris Saint-Germainiif galcheen 2 qixaan kan isaanii xumuranii tapha idilee peenaalitii kennameen ammoo kaleessa carraan kan waliin ture Paris Saint-Germain injifateeti kan jiru. Paris Saint-Germain jalqaba irratti peenaalitii rukutee Viitiinaan osoo hin galchiin hafee ture irra gooliitiin gara alaatti kan inni baase. Sanaan booda Miikii Van de Ven goolii jalqabaa Tottenhamiif taphataan galchee kubbaa gara gooliittiin rukutee. Goodeegaan Paris Saint-Germain Lucas Chavalieriin jalaa qoleeti kan jiru. Ittaansuudhaan immoo Maatii Teel gara alaatti kan inni baase. Kanaan walqabatee gaa Nuno Mendes peenaalitii ishee xumuraa rukutuudhaan injifannoo warra Paris Saint-Germain mirkaneesseet kan jiru. Tottenham Spurs ji'a 3 keessattiin waancaa lammaffaa argachuudhaaf carraa qabutti osoo hin fayyadamin hafee jira. Kilabiin kun waggaa 17 booda waancaa maqaa gaarii qabu ManchesterUnited injifachuun liiga Awurooppaatiin milkeeffachuunsaa kan yaadatamudha. Gaa Paris Saint-Germain kilaba France jalqabaa waancaa mo'attoota Awurooppaa fudhate ta'uudhaan milkaa'ee jira. Bara 2025 keessa waancaa 5 kan inni fudhate. Waancaa kilaboota addunyaallee xumuraaf ga'uudhaan Chelseadhaan mo'atamuunsaa kan yaadatamudha. Tapha kaleessaatiinis waancaa argachuu isaaniitiin walqabate bara tokkotti waancaa 3 argatanii xumuranii jiru. Luis Enriqueen bara leenjifummaa isaaniittiin bara tokkotti waancaa 5 yeroo lammaffaadhaaf baratti argatan ta'ee galmaa'eeti kan jiru. Waancaa liigii French fudhatanii jiru. Waancaa mo'attoota France akkasumallee waancaa France yookiin Coupe de France kan jennuun fudhatanii jiru. Waltajjii Awurooppaatiin ammoo Champions League kilaboota Awurooppaati kan fudhatanii kaleessa mo'attoota Awurooppaa dabaluudhaan milkaa'aniiti kan jiran. Osmaan Deembeleen taphataa cimaa mo'attoota Awurooppaa ta'uudhaan kaleessa milkaa'eeti kan jiru. Egaa Paris Saint-Germain waliigalaan kilaboota France keessaa waancaa hedduu argachuudhaan dursaatii kan jiru. Waancaawwan 55 argachuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Ittaanee kan jiru Maarseen waancaa 28tiin sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu. Waancaa mo'attoota kanaan booda leenjisaanii Tottenham Hotspurs Thomas Frank yaada kennaniiti kan isaan jiranu. Tapha fooyyaa taphannee daqiiqaa 80 oliif kilaba cimaa addunyaa yeroo ammaa kana qorreerraa boqonnaadhaan dura adda turree taphattoota koottiin booneera yaada jedhu kennaniiti kan jiranu. Luis Enrique leenjisaa Paris Saint-Germain isaanis Tottenham nu caalee taphate qabxiin xumuraa irratti galmaa'e isaaniif mala jechuudhaan dhugumaan caalamuu isaanii kaasaniiti kan jiranu. Yeroo qophii gahaa hin arganne guyyoota 5 keessatti nuuf qopheessine morkiin nutti taasisne numaayyuu fooyyaadha yaada jedhus kennaniiti kan isaan jiran. Premier Leaguein England jimaata boruu ni eegalama. Liigichi seerota haaraa hojiirra oolchuu ifoomseeti kan jiru. Gaa dorgommiin bara 2025 bor galgala sa'aatii 4 eegaluudhaan Liverpool Anfield Road ittiin Bournemouth waliin morkii taasisuun kan inni eegalu. Seerota haaraa garaagaraa qabachuudhaan dorgommiin bara kana akka deebi'uudha. Premier Leaguein England kan inni foomse kubbaa haaraan jalqaba irratti kan laalluudha. Waggoota 25 darban Premier Leaguein England kubbaa dhaabbanni Nike oomishu fayyadamaati kan inni ture. Borurraa eegalee ammoo kubbaa dhaabbanni Puma oomishuudha kan inni fayyadamu. Bara darbe gara xumuraa irrattiin kubbaan bara ittaanu itti fayyadamnu kana jechuudhaan beeksisuunsaa kan yaadatamudha. Tapha waancaa Kaarabaa'oo walakkaa xumuraa irratti Arsenaal Newcastle waliin taphatan irratti illee kubbaa kanattiin fayyadamuudhaan ilaalameeti kan jiru. Mikel Arteetaan komii akka qabu yeroo sanattiin kaasuunsaa kan yaadatamudha. Dhimmi biraa Premier League bara kanaa irrattiin
mul'achuutii danda'a jedhameetii eegamu. Taphattoonni jijjiiramanii yeroo ba'an ittiin afgaaffiin gidduu irrattiin akka isaaniif taasifamuudha kan ifoomeetii jiru. Miira taphattootaa ba'anii beekuudhaaf ni gargaaraadha kan jedhame liigichi Sky Sport akkasumallee TNT waliin tamsaasa TV'tiif paawundii biiliyoona 6.7 mallatteessuunsaa kan yaadatamuudha. Gidduu gidduutti ammoo taphattoonni jijjiiramanii yeroo ba'an miirri isaanii maal akka fakkaatu akka gaafatamanis Premier League in England foomseet kan jiru. Dhimmi biraa semi automated offside kan jennudha. Teknooloojii kanatti ni fayyadama. Sochiin xabaan alaa baay'ee ulfaataa ta'an kan VAR qofaadhaan murteessuudhaaf dadhabaman dhimmoota daangaa darban yookiin baay'ee mormisiisoo ta'an kan ittiin adda ba'uudha jedhameeti kan jiru. Semi automated offsidein kun goolii eegaan seera sekeendii 8 akka eegus bara kan akka taasifamuudha kan eegamu. Goolii eegaan sekeendii 8 ol kan turu taanaan tapha sana irratti yeroo gubaa jira jedhamuudhaan kaardiin ni kennamaaf yookiin adabbiidhaaf ni saaxilama. Seerota kanneen hojiirra oolchuudhaan Premier League in England bor akka eegaluudha kan eegamu. Waancaa Kaaraabaaw England marsaa lammaffaadhaaf ramaddiin baheet kan jiru. Manchester United kilaba liigii lammaffaa irrattiin taphatu Grimsby Town jedhamu waliin akka taphatuudha kan ifoome. Bournemouth ammoo Brentford waliin ni taphata. Wolverhampton Wanderers West Ham waliin kilaboota Premier League irratti hirmaatan walittiin dhufaniiti kan jiranu. Egaa barana Premier League England ittiin kan guddate Leeds United ammoo Sheffield Wednesday waliin Derby Yorkshire ni taphata. Everton Mansfield kilaba liigii tokkoffaa waliin ramadameeti kan jiru. Kilaboonni akka Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Aston Villa, Nottingham Forest fi Crystal Palace ammoo hanga sadarkaa saglaffaa irrattiin waan kaa'amanii jiranuuf kallattiidhaan marsaa ittaanuttiin ni darbu. Marsaan lammaffaan kun isaan ilaallatu jechuudha. Marsaan kun hagayya 25 irraa eegaluudhaan akka dorgomamus foomeet kan jiru. Odeeffannoo jijjiirraatiin Manchester Cityin Chelseadhaan barbaadamaatii kan jiru. Xavi Simon RB Leipzig irraa mallatteessifachuu akka barbaadu ifoomee jira. Talk Sport akka gabaasettiin taphataa lammii Neezerlaandis kun Chelsea waliin waliigaltee dhuunfaarra ga'us Manchester Cityin irraa fudhachuudha fedha jedhameeti kan jiru. Saabinoo Tottenhamittiin ni gurguraadhaaf eegamaa kan jiru kilabichi. Taphataa kana tursiisuudhaaf fedhii akka qabu erga ifoomseen booda Simon garuu sarara fuulduraa kilabichaa caalaattiin ni cimsa waan ta'eef taphataa kana mallatteessifachuu akka barbaadu beeksiseeti kan jiru. Manchester United kan barbaadamu Carlos Balebaan ammoo paawundii miiliyoona 100 gadiin akka hin gurguramneedha. Brighton kan beekse Manchester United garuu kaffaltii kanaan bituudhaaf fedhii akka hin qabneedha himamaatii kan jiru. Ta'us gaaffii isaa ifattiin dhiyeessuudhaaf qophaa'ee jira Manchester United. Egaa Brighton taphattoota guddisuudhaan maallaqa olaanaatti gurguruudhaan kilaba beekamuudha. Kanaan dura Moses Caicedo Riikoordii kilabichaatiin paawundii miiliyoona 100 miiliyoona 15 Chelseatiin gurguruunsaa kan yaadatamuudha. Ammas Carlos Balebaarraa maallaqa olaanaa argachuudhaaf akka kaayyeeffateedha himamaatii kan jiru. AC Milan ammoo Højlund mallatteessifachuudhaaf hojjetaati kan jiru. Kilabii Seeriitiin AC Milan Rasmus Højlund mallatteessifachuudhaaf mariin Manchester United waliin taasisaatii jiruun waliigalteetti akka dhiyaate miidiyaaleen qabatanii ba'anii jiru. AC Milan karoora qabu taphaticha hubachiisuudhaan Højlundis tolee jedheefiiti kan jiru. AC Milan mindaa taphataa kanaa kaffaluudhaan ergisaadhaan fudhachuudha kan barbaadu. Manchester United ammoo ergisaadhaan kennee irratti hin dabalataa yuuroo miiliyoona 6 kilabicha akka kaffaluuf ni barbaadaadha kan jedhame. Xumura barichaa irrattiin AC Milan yuuroo miiliyoona 45 taphataa kana mallatteessifachuudhaaf filannoon kaa'amee fi gara Milaan imaluunsaa akka hin oolles ifoomeetii kan jiru. Gidduuttiin qophii hordofnu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessumattuu Manchester United fi Arsenal waggoottan darban keessattiin taphattoota gara 16 kan jijjiirraadhaan walirraa fudhataniiti kan jiranu. Jijjiirraa Ruben Van Persie garuu addatti kan laalamu Diiniyaas Bashir waan qopheesse qaba. Hordofnee walitti adeemna.
kilaboota Premier League deeggartootaa fi dinqisiifattoota hedduu qaban keessaa jalqaba irratti hiramu Arsenal fi Manchester United. Kilaboonni kun lamaan iddoon qubsuma isaanii magaalaa Londonii fi Manchester ta'us seenaa keessatti morkiin isaanii akka darbitti ilaalama. Deeggartoonni garee lamaanii akka masaanutti wal gaarreeffatu. Falmiin mirri injifannoo olaantummaa fi anatu caalaan deeggartoota kilaboota kanneen lamaanii kutaa addunyaa hundatti ol ka'ee dhaga'ama. Kanarraa ka'uun taphataan tokko garee tokko keessaa gara biraatti gaafa makamu mirri masaanummaa garee lamaanii calaqqisuunsaa waanuma beekamuudha. Seenaa keessatti taphattoonni 16 kilaboota lamaaniif taphataniiru. Isaan keessaa Alex Sanchez, Danny Welbeck, Henrik Mkhitaryan, Sylvester, Ruben van Persie fi Andy Cole neeramu. Jijjiirraawwan kilaboota lamaan gidduutti taasifaman keessaa kan bara 2012 Ruben van Persien Arsenal gadhiisuun Manchester Unitediif mallatteesse seenaa keessatti isa olaanaadha. Qophii keenya har'aatiin imala Ruben van Persien Arsenalii gara Manchester United taasise irratti xiyyeeffanna. Let's talk about the 2011-2012 season, what turned out to be your final season. Just listen to these stats for a second, right, Joe? Ruben van Persien taphattoota sarara fuulduraa Premier League keessatti maqaan isaanii ol ka'ee waamamu keessaa tokkodha. Taphataan kun akkaataa gara Manchester Uniteditti makame yeroo tokko akkas jechuun dubbate. Van Zaman yeroo sana sababa Arsenal bahee dubbatu ani Arsenal dhiisee garas kan deemeef kontraatni haaraan waan naa dhiyaatu dideefi jedhe. Van Persien bara 2012 gatii jijjiirraa paawundii miliyoona 22.5 Manchester Uniteditti makame. Taphataan kun bara 2004 Feyenoordirraa gara Arsenal makame. Taphoota 194 gooliiwwan 96 galchuun taphata Arsenal keessatti seenaa guddaa qabudha. Van Persien akkamiin garee waggoota hamma kana keessa taphatee itti milkaa'ee Arsenal dhiisee gara garee masaanuu makame kan jedhu gaafii namoota hedduutiin. Taphatichi sababa Arsenalitti dhiisee bahe sana qofa akka hin taane turtii booda dubbateera. Hariiroo kiyyaa fi Arsenal akka gaa'ilaatti yoon ilaale anii fi Arsenal waggoota 8 waliin jiraataa ture jedha. Boodarra garuu haati manaa koo waggaa 8 na ifattee ofirraa na dhiibde. Arsenal akkas na godhe jechuun dubbate. Yeroo sana jedha Van Persien Arsenal waliin itti fufuuf walii galtee akka dheeressan jechaan irra deddeebiin Wengarii fi Ivan Gazidii waliin dubbadhus isaan fedha hin qaban ture jechuun haala yeroo sana yaadata. Arsenal walii galtee koo dheeressuu waan hin barbaadiniif anis filannoo koo barbaade kan jedhu Van Persien murtoon koo deeggartoota Arsenal akka mufachiisuuf ni beeka ture jedheen. Van Persie straight away. Van Persie! It's got in! It must have taken a deflection. It's taken 33 seconds. Van Persien Arsenal keessatti yeroon dabarse bayeessa ta'uu dubbata. Ragaalinis kanuma mul'isu. Arsenal kilabii cimaa deeggartoota jaallatamoo qabuudha kan jedhu Van Persien Arsene Wengeris akka galateeffatu sima. Ruben van Persien gooliiwwan hawwatoo galchuu fi carraa argate fayyadamuu irratti taphataa dandeettii olaanaa qabuudha. Akkuma gara United deemeen turtii poodkaastii garichaa waliin taaseen dhimmoota hedduu kaasee ture. Jijjiirraa inni Arsenal irraa gara Manchester United taasiseef dhiibbaan leenjisaa Manchester United yeroo sanaa Sir Alex Fergusonis guddaa akka ta'e hima. Arsenalis ta'e Manchester United kilaboota gurguddoodha kan jedhu taphataan kun leenjisoonni garee lamaanis akkasuma garuu isaan lamaan waliin carraa hojjechuu argadheera. Isa kaan seenaaf dhiisaa ani carra qabeessa jechuunis dubbateera. Van Persien Manchester Uniteditti osoo hin makamin dura yoo shaakala garichaa Kaaringitan keessatti leenjisaa United Ferguson waliin wal arginee waa hedduu mari'anne jedheen. Yeroo sana Fergiin akkas akka jedhanii himamu. Wenger akka garee keenya dhuftu tasuma hin barbaadu garuu carraan itti dhufuu dandeessu walii galteen ati isaa waliin qabdu yoo xumuramedha. Seera Bosmaniin gara kilaba feetee deemuu waan dandeessuuf carraa sanaan qofa dhufuu dandeessa akka jedhaniin dubbateera. Van Persien yeroo sana taphataa umrii 25 ture. Taphataa kana immoo Wenger garee morkataa isaaniif tasuma dabarsanii kennuu hin barbaadanii. Erga Fergiin Van Persien kana jedhaniin booda xiqqoo ture gara United dhufuu akka barbaadu fedhii agarsiise. Inumaayyuu gara Manchester United akka deemuuf wanti karra naasaaqee haasaa guyyaa sana Ferguson waliin taasisnee jedhama. Yeroo sana gara kilaboota biroo deemuu akka hin barbaannee fi gara United deemuu akka barbaadu isaanitti akka himes dubbata. Erga Van Persien fi Manchester United walii galanii booda Arsene Wenger jijjiirraa isaarraa mallaqa olaanaa waan barbaaduuf xiqqoo danqaan uumuus yaadata. Manchester Uniteditti erga markamee booda wanti hunduu akka salphateef kan himu Van Persien qindoominni Rooney waliin uuman garicha waliin dafee akka milkaa'uuf akka isa fayyades kaasa. Haala sanaan Arsenal dhiisee Manchester Uniteditti kan makame Van Persien hidhannoo lakkoofsa 20 uffachuun kontraata waggaa 4tiin garee Sir Alex Fergusoniif mallatteesse. Taphni isaa jalqabaa hagayya 20 tapha Manchester United 1-0 Evertoniin mo'ame Danny Welbeckiin geeddarame seenuun jalqabe. Guyyaa shan booda tapha Fulham galchii 3-2 injifatan irratti innis goolii jalqabaa isaa Manchester United galchuun milkii isaa eegale. Baruma sana taphoota hiriireen gooliiwwan 26 galchuun
liigichaanis taphataa goolii hedduu lakkoofse ta'uun xumure. Gareen isaa Manchesteris shaampiyoonii Premier League England akka ta'uuf gargaare. Seenaan kana yaadatus jijjiirraa taphattoonni Arsenaalii gara Manchester United taasisan keessaa inni kun har'allee deeggartoota Arsenaal biratti fudhatama hin qabu. It's Van Persie. That finishes this game. Odeeffannoowwan gaggabaaboon irratti hafanaa kaasuu Leeds United Dominic Calvert-Lewin mallatteeffachuudhaaf waliigaleeti kan jiru. Taphataan kun yeroo ammaa kanatti umuriin isaa 28dha. Waliigalteen Everton waliin qabu xumuramuu isaatiin waggaa 9 booda kan inni Evertoniin gallakkise amma immoo jijjiirraa bilisaatiin gara Leeds United imaluudhaaf akka itti qeeda kan himamaatii jiru. Taphataan kun waggoottan 9 darban yeroo Everton keessa turettiin taphoota 271 irrattiin gooliiwwan 71 galcheeti kan jiru. Amma qorannoo fayyaa taasisuudhaan Leedsiif ni mallatteessaadhaaf eegamaa jira. Bara 2016 paawundii miiliyoona 1.5 Sheffield irraa gara Evertonittiin kan inni dhufe. Bara 2020-21 immoo taphoota Premier League England 33 irratti gooliiwwan 16 galchuudhaan bara gaariidha kan dabarse. Garee biyyaalessaa England waliin yeruma sana hanga xumuraatti waancaa Awurooppaatiin gaheetii kan jiru. Taphataan kun amma gara Leeds Unitedittiin imaluudhaaf kan inni jiru. Manchester United gadi bu'ee mul'achuun namiidha yaada jiru. Taphataan kilabichaa Marcus Rashford dubbateeti kan jiru. Manchester United leenjistoota yeroo garaa garaatti jijjiiruudhaan rakkoo keessaa akka hin baane taasisee jira jechuudhaan kan inni dubbatee. Taphataan umurii 27 Rashford taphoota 426 Manchester United taphatee jira. Akaadaamii kilabicharraa eegaluudhaan gooliiwwan 136 kilabichaaf galchee jira. Amajjii darbe Aston Villaadhaaf baranammoo Barcelonaadhaaf ergisaadhaan deemeeti kan jiru. Ruben Amorimin waliigaluu dadhabuudhaan taphaticha akka gallakkiseedha kan himamu. Manchester United bara darbe sadarkaa 15ffaadhaan xumuruu isaatiin wal qabsiisee taphataan kun yaada kenneen Manchester United Sir Alex Ferguson erga gaggeesseen booda leenjistoota garaa garaa jaattiin fayyadamee jira. Dhaabbiidhaan leenjistoota tursiisuu dhabuunsaa rakkoo guddaadha. Manchester United yeroo gadi bu'ee mul'atu ammoo anaan baay'ee na dhukkubsa jechuudhaan yaada isaa kenneeti kan jiru.